Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirra jirtu jechaatiin ada fandi akkaataatti hojjetan hojii ilaala jechuudha. Fandi haaluma salphaadhaan mana keenya teenyee fandi biyya arabaa jechuudha kan nuti fayyadamnu haaluma salphaa ta'een akkaataatti hojjechuu dandeenyu maal jechuudha. Dhaggeeffattoota hordoftoota viidiyoo kiyya subscribe naa godhaa laalaa sinin jedha na like illee tuquu hin dagatina. Akkuma sanii fandi haaluma salphaa ta'een akkaataatti hojjennu ilaalla. Kun jeezariidha fi shunkurtii qullubbii ganjabeela jechuudha. Dura shunkurtiitti naqee kan erga sanii booda ganjabeelatti buusee ganjabeela waan jabaatuuf fudinaa bilchaatoo kan wajjin jira jechuudha. Haga dhuma isaa daawwadhaa isiniin jedha. Ani dijaajii wajjin illee fandi dijaajii wajjin hojjetanii garuu dijaajii waan warri hin barbaannee fi ani gaazii keessa gashee jira jechuudha. Firoonni gasheera. Gaazii keessa gashee jira jechuudha. Shawii godhee jira jechuudha. Eegasii booddee akkanatti waliin dhawadhee ka'eetiin booda bishaan itti naqadha jechuudha. Bishaan itti buufadha. Inni kun waraqaa jedhama. Baay'ee tokko mi'a haaluma salphaa manuma keenya hojjenna jechuudha. Bishaan itti buufadhee jira. Erga sanii booddee dhiqishuu kun zaafaraan jedhama. Erga sanii booddee bishaan katakkatee booda akkanatti roosatti naqataa jira. Gaduma isaa daawwadhaa sinin jedha inshaallah bishaan ho'aatti naqadha zaafaraan akka loon isinii baaftu jechuudha. San booda maaliif ishee gubbannatta waan taateef ani kun furuuni galchee jira akkana jira jiyaajiin kiyyalle jechuudha. Gara ilan bilchaateera. Amma xiqqishuu zaafaraan gubba godheetiin gaazii keessa galcheedha akka gubbaarra na diimatu. Akkas isin jaa dhaggeeffatee sodaatotee naalu salphaa ta'eedhaan jechuudha. Haaluma salphaa ta'ee manuma keessatti teessanii nyaata biyya arabaas jechuudha akkaataatti hojjechuu dandeessanii. YouTube Amina Roosintani waa hedduu achirraa argachuu dandeessan jechuudha. YouTube kee haaraa banadhee jira reeftanaa jechuudha. Achirra waa hedduu isin gadhiisuu barbaada hatta haga gara biyyaas illee yoo deeme jechuudha. Kanaafuu na jajjabeessa subscribe naa gochuun dagatanaa saniin jedha. Kun rusni kana fakkaataa bishaan fixataa jira. Amma inni goggogee bishaan keessa dhumatutti naana eena jechuudha. Abidda dhiqeessine. Eegasii booda kun dijaajiin akkana naa bahee jira. Dijaajiin kunis baay'ee mi'aa'a. Ani xiqqishuu zayitii gubbaa dhumni isaa kana fakkaata. Zayitiitti godhee gubbaarra taa'ee jira jechuudha. Dijaajii akkana jalaan goggonnee fi baay'ee tokko mi'aadha. Gadhuma isaa daawwadhaa saniin jedha kun akkana fakkaata fandiin keenya baay'ee tokko bareedaadha. Maashaallaadha. Innaa nyaanni kunis illee ashaadha jechuudha kan itti aanu. Ashaan keenya kana fakkaata jechuudha kan galgala hojjedheeru isin gadhiisee jirallee qarallee haa ta'uutii kunoo isa kana jechuudha.